gara mootummaatiin dhiibbaa wayii irra gahaa jiru. Harmaaf shakki nuti malee waan dhibaatii miti. Wallahi seelaan lafa teennaan jijjiiramu. Seenaan gootota teennaan jijjiiramu abbo wallahi hin jijjiiramu aga lubbuun jiru. Aga lubbuun jiru hin jijjiiramu. Aga lubbuun jiru seenaan lafa teennaan hin jijjiiramu. Seenaan abbo gootota teennaan hin jijjiiramu. Wallahi aga lubbuun jiru mataa gadi qabannee hin jiran. Wallahi luina taane hin jiran. Wallahi dabeessa namaa taane hin jiran. Al sodaataati aga yoomii sodaata. Eeganaa jaartii sirraa fudhatti barabboo akkanatti deemte. Haaluma sodaata lafa teetti irratti. Biyya keetti irratti sodaata lafa keetti irratti gadi qabattee mataa gadi qabattee jiraatu. Wallahi hin jiraatu. Wallahi hin jiraatu rabbitti gagadhee. Rabbi yaalamaa malee hin sodaadhu naman sodaadhu. Yoo taree anuu kinnoo yoo taree ganda daakiraa daruudha. Sirerrattuu ni du'anii barabboo. Sirerrattee nu du'anii barabboo. Amba sallaali ati. Amba sallaali amba tartee biyyee ciciibtu san. Taarika wayii qabdee bar taarika turraa dubbatama. Anaaf si ammoo tinii walitti hafnee taarika martu nurraa dubbatama. Anaaf si ammoo walitti hafnee taarika martu nurraa dubbatama meelaa. Nama kootirraa du'uun ta'uu wallahi. Nama abbootinii shurraabirraa du'uun ta'uu wallahi. Nama surreerraa du'uun ta'uu wallahi. Abboo nama lama nama lama nama sadii barnu sodaatti. Nutu quwwaa dhabe malee. Nutu jabeenna dhabe malee. Nutu wal qoode malee. Nutu wal baraatesse malee. Nutu tokkummaa dhabe malee. Wallahi nama lama nama sadii Oromoon gee. Wallahi nama lama nama sadii sodaatanii barabboo. Abritti sodaatanii baramba sana gaarraatu. Waaqoo gootuu fa'aa jedhanii. Aliyyee cirree fa'aa jedhanii. Qabritti sodaata bar ummanni sun abbo. Ummanni sun qabritti sodaatame. Ani jiraan sodaatamuu dhabuu wallahi rabbina haatitu. Ani jiraan abbootinii luina ta'ee hin jiraadhu lafa xiyya irratti. Seenaan lafa xiyyaallee hin jijjiiramu. Seenaan gootota kennallee hin jijjiiramu. Garuu akka malee na dhagaame wallahi akka galee irra akka malee na dhagaame. Akka malee. Obsi sheeka maaliin dhibeeta homaatti miti. Kuni nu qabdi. Namni argitee amma furmaata jiru barbaaduudha. Aga yoomii nama du'e hin dhaadannaa miti isaan waan dalaganii seenaa isaanii galmeeffatanii dabranii. Kuni akkamitti amma waan kana baraaruu akka dandeenyu waan jedhu irratti mari'ataa jirra. Mee atillee akka nama tokkootitti sheeka mee maal jetta furmaanni keenya kun maali akkam ta'uu qabna akkamitti ijaaramuu qabna maal irratti ijaaramuu qabna furmaanni keenya maalinni mee akkam ta'uu qabnaa jetta. Mee akka nama tokko dhalataa baalee tokkotti furmaanni keenya maalii karamitti keenyaa eessatti hirkannaa maal irratti ijaaramnaa akkamitti ijaaramnaa wanni jiru kan irratti mee maal yaada'uu qabaattee yaadamu kenna. Ila haasawa baay'eellee haasawuudhaan barbaadu. Waa hedduudha ilmi namaa kun wal keessa jira. Haa ta'u waan na gubaa. Waan garaa kiyya keessatu namacheessuun namacheessaa. Dhugaa rabbii dubbatuudha. Baay'ee garaan na gubata. Baay'ima tokko. Baay'ee akka malee na dhagaama waatu adda bakka bahi biyyaayyuu bahi bakka. Adduma kee qabsaa'ii na gooti ruuyi. Laakiin wal malee hin tolan. Wal fayyannaa awwala wal haa beeynu nuti. Tokko haa taanu nuti. Wal basaasuu haa dhiifnu nuti. Haasawaan haasa'ee kana buttuun ni jirti hattuun. Cuma gara galtee hattuu ayi keessa jira hattuun. Hin dhabamtuu bara hattuun. Nama birrii dhibba yoo itti mul'isan birrii buleessan. Garaaf jecha saba gurguratu hin jiru saba ofii. Lammii ofii. Lafti lafee ta'uu beeytanii isin lafti lafee bad. Lafti lafee. Ani wanni ammoo Finfinnee keessa deengadda akkasii deemee nama raachara kiiloo keessa haasa'u san akka barbaade haasa'u san waatu keessa jira. Haa ta'u amba duraaniitiin dhaadatu haa dhiifnu warra duraanii warra qabrii jiru maa dhaadan. Nu maal taane? Nuti maal taane maaltu nu keessa bada jechuu laala biloonii maal? Maa namni nu tuffata? Maal nutti arganii nu tuffataa jiran? Nutu gandaan wal qoodee, nutu beekaa tuffatee, nutu hayyuu tuffatee, nutu ammootiniin afaan tokkon taane gargar taane mee walitti haa deebinu wal haa beeynu akkamitti ijaaramnaa tanallee wal haa mari'annu. Yooman ammoo keessatti ammootiniin nuuf sodaatanillee wal ijaaraati tokko ta'aati wal beekaati hayyuu biyya keessanii kana hin tuffatina manguddoo biyya keessanii kana hin tuffatina nama amma
deebi'eetiniin waa isinii godhuu danda'u namni gariin deebi'ee arrabsa. Fakkeenyaaf amma Hajii Aloo jennee waa hedduu gurri nu dhagaa. Hajii Aloon ana biratti nama goota namaati ana biratti. Haa ta'u ilaalchi namaa garagara. Mee walitti haa deebinu jechuudha barbaade waa hedduu gubbaa kanatti hin dubbatanii. Mee dubbii bilcheessaatii tokko ta'a namni fuulduratti namni isin laalu beekaa isiniin jedhu namni saba ofiitii quuqamu dhugaman. Namni lafa ofiitii quuqamu dhugaman. Lafti lafeedha. Namni ammootiniin gootota teennaa warra duraan taranii dhugamaan quuqamu. Dhugamaan saba ofiitii quuqamu wal argaa waan irratti wal argitan yoo nuufillee asirra sodaattan dhugaadhaa namni tokko ay keessaa yoo ka waa ta'uu taatee nu miidha. Beekaa dhiisaa kunuu ni miidha. Kunuu gowwaan nuti jennu iyyuu qaawwa wayii nu cufaa. Haa ta'u akka garaan nama gubate maran dubbatanii. Kanaaf inshaallah nuti du'aayima kadhanna garallee du'aayin as geenne. Ammallee du'aayima kadhanna. Tokkoo warra ammallee boolla namaa qotuu deemee boolluma qote sanitti rabbiin darbaadha jira. Nama zaalima kana rabbiin wayii fi fatanaa wayiitiif kaayaa. Namaan fattanuu fi hagamati obsa qabduus ilaaluu fi rabbiin haa ta'u ammootiniin akka gubatanii waa maranaa sayanii hin obsan. Maarree obsa kanatu waan guddaadha nama obsetu wayii bayaa. Obsillee nurra barbaachisaadha. Nuti ammoo afaaniin darbamuun kunillee hin ta'u. Osoo waan beekin ammoo nama kenna kan nu fayyadaa jiru afaaniin darbuun kunillee hin ta'u. Ufuma qusannee walitti deebinee badii teenna yaa Rabbi nu dhiisi ta wal hamanne ta wal nyaanne ta gandaa wal qoonnu ta xiqqaa tuffannu ka guddaa tuffannu ka hayyuu kenna qabrii jiru qabrii baafnee irratti dhiichifnu waa hedduu dalayne nuti akka dalagaa kennaatiif Rabbi nu hin qabne haa ta'u ammoo beekatu nu keessa jira aaliman nu keessa jira kanumaan lafti nu bariitee nu dhiitee riskii kanallee nyaataadha jirra mee ammootiniin walitti deebineetiniin inshaallah wal habeenu awwala wal habeenu tokkummaa haa goonu yoo tokko taane nuti maal taana gaara feene diina ani deengaddaa Finfinnee wayita dhaqu Mansuuriin bira wayita dhaqu sanii namni sa'aatii irraa fudhattee birrii sii kennee lafa sii kennee maali makiinaa sii kennee naan kanaaf hin ta'ine aduwwiin ammalleetiniin mataa gadaadee bistuu fi hedduun nuti hedduu aduwwiidha qabna jechuu beeka aduwwiin kenna hin rafne halkanii guyyaa hin rafne situ rafe malee jarri waa katabaa bulti situ katabuu dhabe malee ati seenaa taarika ummata duraanii katabuu dhiisii seena makeetu katabaa hin jirtu. Hedduu hayyuudha qabna hayyurraa seenaa katabaa hin jirtu hedduu ulamaa'ii qabna ulamaa'irraa taarika katabaa hin jirtu laakiin namni buraan jiru lafaan jiru aduwwiin lafaan jirtu haa ta'u wannan achi dhaqee fi edaa xiqqaan fi guddaan illee waliin tuffatu Oromoon edaa beekaa fi wallaalaan illee waliin tuffatu tokko ta'anii tiniin ammallee deemaa jiranii kana haa arganiif yan. Kanaaf inshaallah yaanni kenna guddaadha ani waa hedduu dubbachuullee hin barbaadu garuu quuqama qabaa quuqama kiyyani beeytanii akkasumatti ammoo tiniin maraa dheerachuun hin ta'u rabbi tokko nu haa godhuun jedha haasawa tokkollee haasawa waan haasoitan irratti ammoo karaa keessaatiin illee nama dubbisuu ni dandeettanii namni tokko haga ammaa sheekaa maal haa ta'u waan namni naan jedhe hin jiru asirratti miti karaa keessaatti namni waan gaafatillee hin jiru haa ta'u du'aayii inni makadhannaa halkanii guyyaallee dhiifnee rabbi isinillee haa tiisu rabbi afaan tokko isin haa godhuun jedha haasawa keessanitti deebi'a mara keessan dheeradhu. Galatoom ulfaadhu yaada bareedaadha. Itti fufaa namni yaada qabdan. Hayyee galatooma sheekaa hedduuta galatooma. Waa baay'ee dubbachuu bishaan tafarra jira jettee gurguranii kanaaf. Waa takka irra isinii dabala. Waa takka. Suni maali jennaani hedduudha nama keessa yoo aarii itti qabaattanillee asirra baatanii hin dubbatina. Hedduudha waan haasoitanillee asirratti hin haasayina. Baay'ee hin haasayina. Maaliif qaawa qaraa aduwwiin eessaan isin argadhu jedhanii akkanatti jirti edaa marii akkanaa qabdi namni namaan jedha buttutu jira hattutu jira keessa achiin oduu basaasatu jira basaasa waan ati haasoitti achiin ga'u edaa waan akkanaatu jira jedhan Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam lola tokko
duula tokko deemoo barbaadu. Alayhi salaatu wassalaam karaa biraa seessa garana deema jedhe. Ufii ji'aan deeman garan. Maaliif jennaan dabxaa irra ga'uuf. Yoo ji'aa deeman himan namni qophaa'ee eega. Kanaaf Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam ji'aa gara biraa deema. Garana jedhee garana deema. Nutillee waan gochuudha qabnu, hedduu hayyuudha qabnaa, beekaadha qabnaa, nama barate qabnaa. Keessumaan osoo godhanii bareeda baay'een illee asirratti haasa'uun faayidaan qabu jedha. Akka yaada kiyyaatti kun dhiifama na godha. Yaada gaariidha kun yaada jajjabeeffamuu waan hunda asirratti haasa'amu. Galatoon sheekaa kenna ulfaadhu Rabbi isaa si adeemu. Boo'ichaanii miti hojjenneetii keessaa baanu waan kana ijaaramuun dirqama ta'a, wal dhaga'uun dirqama ta'a. Namni yoo wal hin dhageenye wanni nu tuffachiise wal dhabuu kenna, wal qabaachuu dhabuu kenna nu tuffachiise malee eenyumaayyuu gattaaniitii miti. Seenaa soo taatee eenyumaayyuu walitti qabna malee eenyumaayyuu gaditti hin qabnu. Wanni nu tuffachiise ijaaramuu dhabuu kenna, tokko ta'uu dhabuu kenna, nama jala deemuu dhabuu kenna. Namni haa xiqqaatu haa guddatu godina hundarraa. Namni akka gandaatti ijaaramee, akka aanaa ijaaramee, akka godinaatti ijaaramee, akka oromiyaatti ijaarama malee namni gandaa wal hin qabne, namni aanaa wal hin qabne, namni godinarraa wal hin qabne gubbaarraa gadi ijaaran mana jalaa ol ijaaran. Namni kenna wal tuffachuu dhiisee akkuma jiruuf bakkuma jirutti wal jabeessuu qabaa, wal ijaaruu qabaa. Bakka hin ijaaramne bakka takka iyyuu hin geenyu wanni nama tuffachiisu. Hin beekanii akka magaalaa teennaa sanitti ijoollee naannoo kamiittuu uf kabachiisee jiraata hoo jenne kana dura seenaa magaalaa Roobee irratti ijoollee safara masgiida duwwaa sadeeti. Maaliif ijaaramanii deeman nama takkaaf lamaan hin deeman. Namni ijaarame hin sodaatamaadha. Nama takka takkaan deemu namni takka takkaan si gomsa. Namni ijaarame hin sodaatama. Kanaafuu ijaaramuu dirqama ta'a. Akka gandaa irraa haga godinaatti namni kenna bakkuma jirutti ganduma jirutti wal ijaaruu qaba, wal quba qabaachuu qaba. Bilisiginama sana keessaa nama qabaachuu qabna nuti. Bilisiginama kana keessaa itti seennee waa'ee biyya keenyaa nama keessa taa'ee dubbatu ta'uu qabna. Alaagayoom ala teennee dubbanna. Soofumarii kiyya bar hayyuu dhandhamne, beekaa dhandhamne, goota dhandhamne, goota caalutu jiraanii qabnaa garuu goota keenya san hin beekne. Hayyuu qabnaa hayyuu keenya san hin beekne nama jala deemu hin godhanne gaafuma waa galan bicha bakka iyyi nama ta'uudhaan qabu. Awwala namni kurfaa'ee taa'ee qophiidhaan waa taa'uu qaba. Karooraan waa karoorfatee deemuudha qaba. Nama ammoo jala hoogganamu qabaachuudha qaba. Gaafuma waa galan bicha mana bakka yoo iyyan kuni ana biratti bu'aan qabu. Maal abbi duraanii wal ijaarte, wal beeyte, mistira walii dhoshi. Lamaan teette sadii mari'atte. Tokkoon nama keessaa mistira waliin baaftu. Hedduudha ijaarama qabdi, awwaluma ijaarama qabdi. Hin diigamne akka kennaa kanan baratu. Nuti hin baraatu. Alallee baraatu, keessallee baraatu. Waan rabbiin nu baraate isin hin beeknu. Waan rabbiin akka waan abaarsa wayii qabnu uumattuu hin bu'inaa jechuu akka waan jiru wayii. Abaarsa wayiitu nutti jira natti fakkaatee ani waliin dhageenyu wal tuffannaa, hayyuudha qabnaa, hayyuu kenna tuffannaa, goota qabnaa, goota kenna ni tuffannaa, beekaadha qabnaa. Yoo beekaan gubbatti ol ba'e nuti gadi deebifna. Yoo barcuma wayii irra taa'e nuti gadi deebifna. Hedduudha mee laalaa isin biiroo mara keessaa mee laalaa isin ijoolleen Oromoo hagam ta'a jechuu laalaa mee haga olaanutti haga mataa olaanutti hagam qabna nu. Hagam qabna. Amma sammootiin namni barate kunillee hanga sadarkaa bakka Shimallis san ta'a jedha malee qabalee keessa gad deebi'ee qaxaramaa jedha. Maa birriidha maal goota ati birrii miti birrii ilaalin qabalee keessa teettee waan qabaleen hojjettu laaluudha beekuudha. Nama kenna fayyadi waan qabaleen hojjettu waan jarri mari'attu. Nu fayyadda. Birrii miti wanni ati laaluudha qabdu. Sigalee birriin illee jalaa ol lakkaayan malee takkaan miliyoona dhaqan. Kanaaf obboloowwan kiyya wal dhaga'uu ni barbaachisaadha. Duruma ijaaramuun barbaachisaadha. Namni ijaarame jaarmaya jaraasan namni hin sodaata. Keessaa'uu Baalee Roobee keessa dambaliin hin beektan. Ijoolleen dambal jegna dhiira. Wallaahi dhiirarraa dhiiratu dhiira dhugumaan dhiira. Rabbi ammallee onnee akkasiin waa kennu. Namni baleetti gurraan sodaatu dhageettiin sodaatu. Uummanni sun dhageettiin sodaata. Nabii keenya alayhi salaatu wassalaam lafa ji'a tokkotti aduwwiin sodaatti. Ji'a tokko osoo inni achiin ka'e lafa ji'a tokko deemsutti aduwwiin sodaatti.
عليه الصلاة والسلام نتيو ناسو داتا من كناب والإجار والبيت برباكي سادا galatooma wal bira jiraachuun barbaachisaadha karaa keessaatiin illee wal dubbisaa iddoo asirran waytuma waa galan bichaa namni liivii banatee mana iyyuun hin bu'aan hin qabu yoo iyyine aduwwiidha bootaa kennine aduwwii qaawa banne aduwwii balbala banne ay keessa nama basaasu jira ay keessa aduwwii kennatu jira kadhagayaa jiru akkanatti jirti jaan ammuma oduun achi nu gaya kanaaf waan godhamuu qabu kulliidha karama keessaatiin wal tuffatoo osoo hin ta'in beekaadha qabna goota qabna nama jala deemnullee godhannee waan tokko karoorfatuun barbaachisaadha yoo har'a mootuun karoora tokko hin godhatin yoo wal ijaarree tokko hin ta'in deemanii way ijaartii sirraa fudhatanii takkaan jechuun shakkiin qabu. namni ijaarama qabu yayyiinu re'ee takeessa adda deemtu nyaatti yayyiin re'ee waliin deemtu hin sodaatti takeessa duubatti hafte nyaatti akka nyaatamne jechuudha barbaanna afaan banee jira aduwwiin gara maraaniitu aduwwiin afaan nutti baneedha jira dhiiga kenna kana waa dukkine sana fakkaate dhiiga oromoodha kana haa ta'u namni waan nyamullee nama ammallee tiniin qabeenya qabu dhugaa oromoon qabeenya qabdi qaba ammoo tiniin qabaatas qabdi hayyuudha qabdi beekaadha qabdi nama kaan hin waanyanii bara nama qabeenya hin qabne beekaa hayyuu hin qabne waanya maalirraa waanyarree haa ta'u baga waanyamne qabeenya waan qabnuuf waanyamne goota waan qabnuuf waanyamne kanaaf aduwwiin bakka mara afaan sibbattee jirti ati ammoo irrafin jechuudha barbaada dhaamsi kiyyaa bara mara ammoo tiniin birdilibsi mokkottee irrafini obbolowwan kiyyaa nabi alayhi salaatu wassalaam waan jedhe waa'ee islaamummaa dubbatanii kufriin warri kaafiraa kuni gara maraa isin irratti wal waamti akka namni qori irratti wal waamu koottaa hin nyaannaa jedhee qori irratti wal waamu isin irratti wal waamti jedhe nabi alayhi salaatu wassalaam sahaabaan nabiidhaa gaafattee alayhi salaatu wassalaam sila waytiisan nuti namni muslimaa kun nama xiqqoodha moo maaliif nu nyaachuu deemanii haga kenna laalanii baay'ina hin qabnu jedhanii laa baay'ina ni qabdanii maarree baay'ina ni qabdanii garuu maal taatan jennaan hoomocha taatan jedhe hoomocha bishaan irra deemu hoomocha aduwwii rabbiin ammallee tiniin sodaa aduwwiin duraan isin sodaattu sodaa san aduwwii keessaa rabbi baasa jee onnee keessa sodaa duraan namni isin sodaatu san onnee isaanii keessaa rabbi baasa isin ammoo waan laafinti isin keessa buusa laafinti akkas ta'uudhaan qabnu kanaaf taariikni jijjiiramuu hin qabu osoo nuti jirru seenaan biyya keenyaa seenaan lafee keenyaa jijjiiramuudhaan qabnu seenaan goota keenyaa jijjiiramuudhaan qabnu yoo dhugamaan quuqamte yoo dhugamaan saba keetii quuqamte kanaaf inshaallah rabbi tarban waa baasuun jedha hasawa keessaniif deebi'aa ani hedduudha irra rafne wallaahi ni gubadhe hedduudha irra rafne bakka irrinni nan qabu maaliif jennaani taariika namni nu jijjiiru deemanii uummanni kun garamitti deeman jechuu laalaashi deema wanni kun nooti jedhan asillee ni dhufti kanaaf hedduudha wallaahi waan gara nama nyaatuudha nuti ammoo gadaa keenyatti ammoo hayyuun duraanii maal dalagee dabree qabritti sodaatamee nuti sodaatamuu dhabne jechuu kanallee isinitti haa dhaga'amu inshaallah dubbiin teessaniitti deema. Galatooma ulfaadha sheekaa yaada gaariidha waan dubbatamuu qabuudha kan dubbattanillee inshaallah asirratti qofaa miti aga dandeenye keessaallee wal ijaarree waan irratti mari'achuu qabna namoonni yaada qaban hedduun kabiraas jala